keessan eenyudha eessarraa dhuftanii waaqayyo maal isiniif godhe? Maqaan koo Dammee Guutaan jedhama. Kanan dhufee immoo asuma mana barumsaa Ivoolaati. Dhuga baatiin ani qabu waa waaqayyo naa godhe waa'ee dibata lafa kanaa jirudha. Zayitii jechuudha. Baruma 2015 dhufeen utoon garaatti baadhu zayitii kana bitadhee gale. Zayitii kana bitadhee galee mana koo kaawwadhee isaa booda ulfadha garaattan baadhaa hordoffiin jammare. Hordoffii jammareen isaa booda akkan garaatti baadhus doktoroonni natti himanii beellama ji'aan hordoffii tuman godhuuti. Ji'a kana kootu jedhanii beellama isaa lammaffaa jechuudha nan gale. Gaafa beellama lammaffaa dhaqu isa duraan dhaqee ulfa ta'uu koo natti himanii na beellamani. Beellama lammaffaa gaafa naqu immoo lakkuu turee garuu altiraasaawundiidhaan na laalu malaala hin jiru. Isa tokko waame inni tokko laalaa inni siin dhabe. Isaa booda inni tokko dhufeeti ilaaleeti nama dhagaa Ingiliffa. Garuu lakkuu turee tokko uumamee tokko uumamnee jedhanii odeessu. Isaa booda umtuu dhabamnaani nyaata ganama naqee riifiraalii immoo warafaa qaba. Saatii boodaa jedhan aqiitii nyaata nyaadhuutii kootu meeyyuu jedhani. Isaa booda nyaata nyaadhee nan naqe. Ammas yeroo naqu silaa beellama naqe ulfata ukoo nan beekaa isaanis hin beeku beellama ji'aan naqe ammas hin dhabame. Ulfichuu hin jiru muunaan jedhan. Borkoottoodhaan. Ulfa kana duraa garaatti baata siin jedhanii manuma yaalaatti deebitee amma immoo gaafa jiini kee gaafa ga'u laalamuu gaafa dhaqitu ulfi hin jiruudha. Hin jiru jedhan. Sana booda maal goote mee? Borkoottu ganamaa jedhani. Ani immoo borii isaan dhaqnee ji'uu mattan deebi'ee dhaqe. Ji'a isaa gaafan deebi'ee dhaqu zayitii lafa kanaa kana bitadhee waan hin dhaqeefi garaa kootti dibadhee zayinni lafa kanaa waan baay'ee akka hojjetu nan beeka. Amaneenuma garaa kootti dibadheen doktora biyya lafaa jalaa dhokatteetta. Yaa Waaqayyo ati immoo nama kee keessaa hin hojjetta zayitiin kun hojii guddaa naaf hojjechuu qabadheen garaa kootti dibadhee nan naqe. Sabooda ganamaa hin naqee dafee na laalanii gaafa na laalanii ani koo ulfa jaayyuu ta'e isa dhabame kana jechuudha. Garaan koo guddaadha. Maaliifan bokoo keereen jedha sayyuu yeroo manatti galu garuu barreen gaddaa waan na jalaa du'eef immoo gaafa hin jiru jedhan galee nan boo'e. Baay'een boo'e. Boo'eetan bakka abbaa manaa koollee nan dhokse. Obboleettiin koo jirti. Saati koo tokkoon hin gale maaliif boosaa jette garaan koo garuu guddaadha ulfa miti naan jedhanii jedheen achii boo'e isatti nimii maaloo baay'ee aaraa jette isaa booda isheen san dhoskine ani boo'een biyya lafaa yaalaa dhokatteetta yaa waaqati mul'isi jedheen nan naqe gaafa ji'a beellama gaafa naqu bishaan bubbee sirrii mucaanis taa'umsisaa sirrii ulfi ta'uu koos beekamaa yaa Waaqayyo situ doktoriin jedheen isayyuu immoo ani ulfumadhaa mucaan jira annaan jiraadhe teessumni isaa onnaan sirriidhaadhe bishaan bubbee onnaan sirriidhaadhe ani gaa waan biraa dhagee yookaan ofirraa baasii yookaan jalluudha yookaan maal jedhu jechaa hin jedhu laata jedheen zayitii kana dibadhee dhaqe gaafa naqu hundumti isaa sirrii godhe isa doktorri biyya lafaa dhokse zayitii lafa kanaa dibadheen hundumti isaa iyyuu mul'ate sirrii godhe isa Waaqayyo kana gochuu danda'u karaa nama isaa irratti dibata lafa kanaa keessaan naa hojjetame isa dhokate mul'ise waan ta'eef isa dhoksaa mul'isu kana Waaqayyoon naa galateeffadha. Warruma kaleessaa gaafa ji'a sadii ati dhaqxee mucaan garaa keessa jira siin jedhantu deebitee gaafa laalamtu hin jirtu siin jedhanii gaafa immoo zayitii dibataa namni Waaqayyoo lafa kanatti irratti kadhatan garaa keetti dibattee gaafa ji'a immoo cheekappiif gaafa deebitee dhaqxu warrumti kaleessaa mucaan hin jiru garaa kee keessa siin jedhan har'a immoo jiraa jedhan ani gammadaan gale. Mee isa jira jechisiisu kana Waaqayyoof harka keessa walitti buusaa Waaqayyoof galata dhiyeessaa. Egaa seexanatu jalaa dhoske malee akka ogummaatti doktoroonni biyya lafaa irrattis kaa'amaniitu jiru ogummaa isaaniitiin tajaajilaa turani garuu guyyaa gaaf sana Waaqayyo dinqii mul'isuu barbaade doktoreetuma jalaa isuma kaleessatti mul'ate jalaa dhoske. Lafa kanatti immoo namni Waaqayyoo kan irratti kadhatan zayitii dibataa garaatti dibattee gaafa dhaqxu mucaadhumtinni hin jiru jedhanii hin jiraate waan hin jirre maqaa Yesuusin siniif haa jiraatu. Hin jiru waan seexanni jedhe humna dhiiga Yesuusin mana keessan keessatti haa argamu. Essi achii dhuga baatiin keessan inni lammaffaa maal ture? Inni lammaffaa mootuma hordofuu ji'a 9-7 fixee da'umsaaf nan dhaqee jimaata dhaqeetan ciniinsuunis natti hin muddine. Fixeera waan ta'eef nan dhaqee bakka
marfee ciniisuus faasii kennineetu deessaa guyyaan keessa irra darbeera naan jedhan. Ani diduun danda'u maaliif barreen gaddaa ji'a 9-7 baadhee da'umsuma irratti hanqina doktoriitiin na jalaa miidhame. Anis illee baay'een miidhame. Jiila waan hin qabuuf yoo opereeshinii jedhanis yoo maal jedhanis humaa tokko ittiin didu ani mucaa bichaan barbaada jedheen of amansiiseen manaanan dhaqe. Egaa deebii jimaata dhaqeen dafinoo ganama koottuudhaan dafinoo ganama wayyaa kee fidadhuutii koottuu jedhan eeshi jedheen nan dhaqe dafinoo ganamaa. Isaa booda marfee ciniisuus naa kennanii waan hundaa naa kennanii anaa ciniisuun humtuu natti mudduu achiin bulee sanyoo sa'aatii 3 dafinoo dhaqeen kun facaasaa isaa immoo sa'aatii 3tti warri halkan kee sa'aatii 6 marfee ciniisuu nuu kennani. Isaa booda warra kaanitti muddeera anaan natti muddine. Ani nan kolfas waan takka waan bakka waan tokko natti mudduu dide. Achumaan anaan ciniisuutu natti muddine malee bishaan bubbee immoo sa'aatii 6 gannabme. Sa'aatii 6 gannabmee dhumee bakka warri kaan immoo itti muddee inni iyyuu. Doktorri inni ganama na hordofaa ture inni nu hordofaa ture jechuudha. Innis ispeeshaaliidha. Warra kaani isa akkattiin aggeeffatan gurratti qabatanii isaan aggeeffata. Kan koo altiraasaawundiidhaan ilaala. Yeroo sana iyyuu gaaffii natti uumeera naan gaafachuu fi na sodaadhe malee. Achumaan utuma ilaalu utuma an kontiraasaawundii anne warra kaanii wantiidha. Yaa Waaqayyo maaliin jedha nan bu'ana karadha utuma jedhu ispeeshaaliin tokko doktorri sa'aatii 7tti yeroo wal jijjiiran dhufnaanii dhufee hunduma keenya ilaalee warri kun warra marfee fudhate jedhee gaggaafate een jedhaniin achumaan ishiin kun aktiiviidha ishii kana opereeshinii goonaa jedheen ishiin 3 irra jirti garuu an bishaan bubbees gannammee dhumeera. Mucaan koos affanameera eda mucaan miidhamaa jira. Achumaan ishii kana opereeshinii goonaa jedhe Ingiliffaan. Inde utuun ani ishiin 5 aktiivii ta'ee jiru ishii 3 akkamitti opereeshinii goota. Ganama sa'aatii 3 opereeshinii walii galle waan ta'eef qaama koos dhabee mucaa koo dhabuu hin barbaadu ganama siin jedhe waan ta'eef iddootti wal gaafannutti wal gaafannaa. Gaafa hojii kanatti seente harka kee waaqatti ol kaaftee nama addaan baasu jettee hojii kana seente jedheen doktora sana faana wal qabne. Hin dhufee inni sa'aatii boodaa seene sun ayizoosh ati sinduutu mucaan kee sinduutu ka'inaan jedhe. Isaa booda yeroon ka'u bakka bishaan bubbees dhangala'ee dhumeera iyyuu bakka mucaan koos baay'ee miidhameera yeroo sana du'uuf iyyuu ga'eera nafa bakka innoo ori'ee wal lolanii utuun arguun ajjeesaa jedhee bakka innoo dhufee qoricha namaatiin opereeshinii anaanna godhan qorichi isaa iyyuu hir'uudha hanquudhaan iyyuu du'een oole. Achi akkamittiin akkana gootadhaan utuu wal lolanii opereeshinii godhanii mucaa gaafan dhaga'u garaa koo keessaa baasee sagalee qaba. Ageessee miti sagalee mucaa kennaan jedheen edaa mucaa miidhamaadha du'uu ga'eera hafuura keessa jira malee. Mucaan inni bishaan oota dhugeessa humbisaa baay'ee miidhameera. Kutaa ijoollee geessanii mucaa ciibsanii ani opereeshiniidha yeroo ba'u mucaan koo jira jedhan dhugaadhaan naan dhugaa jedhan. Zayitii dibataa kana immoo fudhadhee deemeera waan ta'eef. Isaa booda dhufeeti inni ganama opereeshinii gochuu dide sun egaa kaleessa ta'een har'asaa dhufeeti egaa jajjabaadhu mucaan kee inni baranaa kun abdiin qabu isa dhufutti jabaadhu bakka uumaa tokko sitti nagaaminaa jedhe. Dokterumaa si yaalaa jirutu mucaan erga dhalateeti jechuudha. Mucaa iddoos kiliinii geessee ka'ee as deebi'ee immoo jajjabaadhu mucaan kee inni bara kanaas uumaa yaaliin qabu siin jedha. Akkas naan jedhe dhufee. Hindu'eera jennaan lakkinaan jedhe jiraannaan jira nageessaan jedheen kutaan isaa fagoodha darajaa qaba dandeesseen baatu ati kaleessa taatee har'a opereeshinii akkamitti baata garaan kee ni hiikkata jedheen haa hiikkatu dhaqeen ilaalaan jedheen borsaa keessa jira borsaa kana natti butaa zayitii kana naa kennaan jedheen achumaan baay'ee ulfaata dhugaa waaqaa achi ba'uun 33-37 garaa har'a baqaafkattee ba'u jechuun baay'ee ulfaata hin kuftannaan hin kufuun jedheen achumaan nan ba'ee nan naqee. Isaa booda mucicha sinagarree mucaan koo eessa ciisa meerree beebiin jedheen yennaan maqaan keenya yennaan maqaa kootti mee mucaa koo natti agarsiisan yeroo mucaa koo ilaalu kan daa'ima namaarra hin jirre mucaa koo irra jira maashiniin ibiddi sitti boba'aa keessa jira inni jalaa somba isaa dhuge sana qulleessaa hin uursa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ati saanduqa kana keessaa baateetta. Doktorri biyya lafaa hinduu abdii kutadhu jedhee dhufee natti maqaa Yesuus Kiristoosiin toora warra jiraatanii si kaa'eeradheen as keessaa baay'ee humna dhiiga Yesuusiin jedhee mucaa kootti dibeenani saanduqichatti dibee achumatti jilgeenfadhee boo'ee dibata kana hunda isaatti dibeen
nan ba'e dhaabachuu dadhabee lukti na roobminaan nan ba'e. Sabooda ammas deebi'an lakkiin duutaan naqiin hin bahiin garaan si hikkata oomaan du'uun jedhaan ani yeroo inni guddibeeruman deebi'a. Mucaan aannan hin dhugu harma nu hodhu hin hoosisu amma gaa torbee lama ga'eera harma hoosisuu hin danda'u harma koo elmeen geessaa maay doktor harma nu hodhu jennaan hin hodhu danda'een harkisu jette. Humna dhiiga Yesuusiin danda'ee harkisa maqaa Yesuus Kiristoosiin maashinii dhumti kun irraa naa ka'uu qaba jedheen. Maashinichatti zayitii dibeen maqaa Yesuusiin jalaa naa ka'e asitti sin argodheen zayitii makotti dibeen galeen zayitii ufixuu ka'ee guutuu fuudha dhaga'e. Mucaadhuma asiitii doktorri hindu asiin jedhe sana zayitii dibataa mana kanaa furattee dhaqxee dhagna mucaa kanaatti dibdee yeroo dhaqxee itti dibdu mucaan oksijiinii jala jira. Mucaan oksijiinii jala jira isatti keessaa dhiqan inni baay'eet irra jira silaa mucaan koo sadarkaa sadiitu immoo jira jedhe. Tokko uumaan jedhuun battalatti dafee fayyu tokko yaalii guddaa barbaada tokko immoo sadhumaati. Mucaan koo yaalii sadhumaa jala jira sadu'aa abdiin qabne. Achi hoosisuun harma ooluu hin danda'an lakki siriingaadhaan waan ta'e keessa kaa'anii obaasu aannan nam tokkittiin hin jiru. Maqaa harma elmeen geessa harmi na gube maqaa Yesuusiin hin oota harma maal kana Waaqayyo harmaan si uume malee kanaan si uumeen. Harma koo elmeen xuuxootti zayitii dibataa harmatti naqeen hodhi maqaa Yesuusiin jedheen kunootti viidiyoonsa aannan elmeen xuuxootti naqeen zayitii dibataa xuuxootti naqeen isaan hin jiran hodhuu hin danda'uudhaan nan hoosiseen hateen hoosise hin olee mucaan shaqashaqee. Mee Waaqayyoof galata dhiyeessaa isa kana gochaa jiru kana warri arguu dandeessan fuula kana dura warri jirtanii akkuma isheen amma isinitti agarsiisaa jirtu dhugaadha mucaan jechuudha oksijiinii jala jira. Oksijiinii jala taa'ee hin hodhanii oksijiinii baay'ee waan guddaatu irra jira mucaarraa warri fuula kana dura arguu dandeessu oksijiinii irra jiru jalatti amantiidhaan zayitii dibataa fi aannan walitti maktee jechuudha xuuxxootti naqxee dhaqxee gaafa mucaatti qabdu mucaan sirriitti hodhaa jira warri fuula kana dura jirtan argaa jirtu mee isa kana gochaa jiru Waaqayyo isa guddaa kanaaf galata dhiyeessaa namni hundumtuu ol kaa'amee Waaqayyoof galata dhiyeessaa ol kaa'a Waaqayyo isa guddaa. Isa du'aa jiraataa taasisu isa waan du'e namni jedhee abdii irratti kutate Waaqayyo isa jiraataa isa waa gochuu danda'u kana amma harka keessa reebaa Waaqayyoof galata dhiyeessa. Taa Waaqayyo sinaa eebbisu. Sana booda mucaan kee gaafa dhaqxee harmatti kennitu mucaan kee xuuxxoo kana hodhuu jalqabe. Hin hodhe yaa Waaqayyo situ naa godhe isa doktorri humaan beektuudha yaa Waaqayyoodheen. Hindua jedhu malee hin jiraata jedhanii guyyaa tokko marfee naa akkamanii beekan. Doktorri tokko immoo baay'ee jaallata. Habbii jedhee isa bakka nan qabadhe akka mucaa isaatti naa ilaala naa kunuunsa yoo inni sardame isuma waama bakka isa booda innis baay'ee jaallate mucaa koo anis baay'een isa jaalladhe mucaa koo yeroo dhukkubu isuma hordofsiisa. Ani hin ciisu hin nyaadhu iddoo mucichaa kanan ta'a. Maaliif jiilan qaba waan ta'eef. Maqaa Yesuusiin amma moon jedhe oksijiinii saamaa kana jalaa yaa Waaqayyooti naa baasi jedheen achi kadhadhee zayitii kana saanduqa isaatti dibee mucaa kootti dibeen oksijiinii isa dhumaa jala kana yaa Waaqayyo naa bahuu qaba kana hunda naa hojjettee naa agarsiiste akkuma ijoollee namaa immoo isa gadaanutti naa darbu qaba jedheen ani aannan kana itti naqee hoosifadhee gaafa deebi'ee isa xuuxxoo isa aannan saatii ja'a geessee isa saatii sagalii yeroon elmee geessu immoo jechuudha. Mucaan koo oksijiinii isa hamaa jalaa naa ka'ee isa lammaffaatti naa darbe. Mee galateeffadhaa fi Waaqayyoon dhugaadha. Oksijiinii isa jabaa jalaa immoo amantiidhaan Waaqayyoon gaafa kadhattu oksijiinii isa jabaa jalaa isa xiqqaa jalatti naa darbee mucaan koo akka warra kaanii hafuura baafachuu qaba jetteetu ragaadhaan qabdi waa hunda isaa waan ta'aa ture hunduma isaa jechuudha. Inni amma agarsiisa kun immoo oksijiinii isa guddaa jalaa fuudhamee mucaan oksijiinii isa xiqqaa jalatti darbee yeroo jirudha. Isa kana hundumaa godheef mee Waaqayyo isa guddaa kanaaf galata dhiyeessaafi. Mee nama simbukkee jiru harkaan qabaa iddoon siifaa jijjiiramuudhaani. Mucaa du'a jala jira ee dooktarri hin du'a jedhu Waaqayyo dinqii gurguddaa irratti hojjechaa jira. Dinqii mana keessan haa seenu. Sana booda maaltu ta'e? Nanni yeroo isaati ja'a aannan kenneef hin dhufe sabooda yeroo deebi'u mucaan koo hin jiru. Yeroo ijoolleen miidhamtu immoo hin kaasu. Achi na'een mucaan koo hin jedheen akka tinaatu beekna garuu torban lama fixee ragaam akka tinaatu beekna mucaan kee jira naan jette eessan jedheen achi jira naan jette. Naagee darte yaa Yesuus jedheen achumatti jilgeenfadhee nan kadhadhee nan galateeffadhee
waaqa kooti naa dhageessi jedheen achumatti nan boo'ee nan galateeffadhe naa jijjiiramuu isaatti jedheen. Mee Waaqayyoof galata dhiyeessaafi. Waan guddaadha. Waaqayyo waan guddaa hojjete. Waan salphaa miti. Kan isheen amma akkaataa kanaanii galata Waaqayyoof dhiyeessaa jirtu waa biraaf otoo hin taane dinqiif guddummaa Waaqayyooti kan dubbatamaa jiru waan ta'eef ammayyuu harka keessa walitti buusaa Waaqayyoof galata dhiyeessaafi. Sana booda Waaqayyoo mucaa kee irratti dinqii gurguddaa hojjeteera. Sana booda maaltu ta'e? Achumaan zayitii keen alana toora warra jireenyaa keessatti waan arganiif zayitii kee dhuguma hojjeta eessaa bitatte na gaafachuu jalqaban asumaan bitadheen jedheen. Sana dura otoo gara zayitii kana eessaa bitattadhanii sin gaafatiin egaa isheen gammachuu guddaa keessa waan jirtuufidha malee waan guddaadha Waaqayyo waan godheefi sana booda mucaa kanarraa oksijiinii isaanirra kaan fuutee sa'aatii meeqaaf tursiti? Isaa booda sa'aatii sagalii nan naqee mucaa koo oksijiinii irraan fuudhee namni hin jiru isaan hin jiranii taa'anii feesbuuka laalu malee ijoollee namaan laalanii aannan hordofa oksijiinii tan deebisa yeroon irraa buuttuman deebisa sa'aatii sagalii naqeen. Maali yaa Waaqayyo amma torban sadii bituuf maali yaa Waaqayyo iskiyaana baasuu dadhabdee amma kana hojjettee ba'uu qaba jedheen dooktoriin jedheen ijoolleen yoo akka hafuurri isaanii sirna argansuu isaanii yoo meeqaa gadi ta'ee miidhamuu danda'u jedheetan gaafadhe amma kanaatti danda'anii argananii waan ta'eef miidhama keessa galuu amma kanaatti eegi jedheetu na barsiisee anis malaanan baruufidha ani mucaa koo oksijiinii irraa fuudhuufidha. Achi ano doktoricha gaafadheen isa isaan ittiin to'atan sana inni na barsiisee deeme sa'aatii sagalii naqeen alana irraan fuudhe oksijiinii irraa fuudhee nan taa'ee yeroo inni baay'ee dhaatu tan deebisa yeroo inni suutadhee baafatu immoo takkattiin kaa takka irraan fuudha baqaa Yesuusiin ba'uun qaba baqaa asumaa jedheetan ishiin funyaan isaatti kaa'amullee zayitii dibataa itti dibeen itti kaa'a. Achi utuman jedhuuti mucaa koo sa'aatii sagalii naqee amma ganama sa'aatii sadiitti oksijiinii malee kaa'e oksijiinii irraa fuudheen ishii kana hordofa ishii kun yoo ishii 50 yoo 60 buute ittan deebisa yeroo ishiin intineettu immoo yeroo inni 90-84 ga'u immoo irraa fuudha utuman jedhu sa'aatii sagalii naqee amma sa'aatii sadiitti ganama keessa oksijiinii malee mucaa koo kaa'e dooktoriin jedheen ganama dhufe mucaan koo oksijiinii malee bulee min jedheen sii fayyakaa jedhe. Naa fayyan jedheen boriin baata ba'uu dandeessa bordaan jedhee gale achumaan anoo bakka deemeetu raajii kaasifadhu jedhan raajii nuu kaasuu didan eksiree dhaqna yennaan eksireenis nu didde waraqatacha uuman deddeebisa nu didde zayitii kootti dibeetan eksiree bira dura dhaqne eksiree torban lamaaf nu didan gaafan zayitii itti dibee dhaqu nafa oksijiinii itti kaa'anii. Hindaqnee eksiree naa kaasee isaa booda kutaa altiraasawundii geessi kutaa raajii dhumannis achi geessinaan jedhan isaa booda yeroo deebi'u isa duraa iddoo lama nu didanii achi geessi jechuu jammaran uffee yaa Waaqa koo jedhee. Ergati zayitiitti dibdeeti isa dura si didan achi geessi jechuu jalqaba. Waraqaticha ittiin dibne gisee sadii nuu kennanii garuu immoo warri eksiree isin didanii warri wanti isin didanii garuu yaadadhee waraqaticha isa eksiree kaasii fideen sanatti zayitii dibeen nan geesse mucaa fidi gaafa jedhan mucaa geesse ilaalee. Isaa booda inni altiraasawundii ilaalu akka sombasaa ilaalu amma waggaa 20 hojjedheen jedhe maaliif mucaa qorichaan guggubdu amma achi baasaa jedhe maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin inni du'aa fuudhee toora jireenyaatti deebisuu beeku dooktorarra galee baasaa achi gaafa inni jedhu annan gammade gooftaa Yesuus dinqii gootaati jedheetan waraqata godha. Mee galateeffadhaa isa dinqii godhu kana Waaqayyoof ammayyuu harka keessa walitti buusaati. Maal taate naan jedhan maraachuuf xiqqoo tokko naaf yan achitti maal taate naan baasaa maa mucaa qorichaan guggubdu mucaan fayyaadha waggaa 20 hojjedhe jedhee ittoorii achi gaafa isaanii baata naan jedhan ana of wallaale bakka jireenyi kun sun ulfaata abbaan mana koo sagate galee amma ji'a fixuu fi kootu baanu jedhaniiru jedhe baanaan jedhaniiru kootu jedhan bilbilee gaafa itti waamu gaafa baanaan jedhani ati dhuguma amantiin kee amantii dooktorri tokko immoo gaafa zayitii jalqabatti dibe dooktorri mana kana keessa waa'ee zayitii kana haaraa jeffatan jedheen jalqaba dhaqeetti dibe zayiticha dooktorichi na kadhate zayiticha nan kenneefi zayitiin keerra dhuguma Waaqayyoo jira naan jedhee waa'ee zayitii kootiifuu galatanaaf galchaa waa'ee zayitii dibata kana dooktora biyya lafaatu fudhate. Mee Waaqayyoof galata dhiyeessaafi sirrii wata harka keessa walitti buusaa Waaqayyoof galata dhiyeessaa.
Dookteruma kaleessa si yaalaa turetu mucaan kun hin jiraatullee jechaa turanii gaafa mucaan kun fayyuusaa argan immoo amantiin kee dhuguma Waaqayyo si gargaareera zayitii kana eessaa fidattee mee anaaf naa kennite si gaafate. Isuma guyyaa tokko waliin jedhan mucaan kun immoo guyyaa lama anatti odeessan amma toora amma galuu fi histirii mucaa kana odeessu baay'ee nama dhiba amantiin ishii zayitiin ishiis nama dhiba guyyaa tokkitti jedheen caaltu jedheen guyyaa tokkitti mucaan kun fayya jedhe marfee abdiidhaan kenneefii hin beeku naan jedhe yeroo naqu anaanis nan jaalatu mucaa koos hin jaalatu maalumaaf amma dhuftaati si amansiifneerra miti akka mucaan kee jiraachuu hin dandeenye naan jedhe inni guyyaa tokkitti fayyadee akkameen beenne naan jedhe lama ta'aniitu ishiinis dhalan qabduunis dhalan qabu qeerroo kanadha waa'ee dhalaan beekanii natti baacanii ani immoo itti baaceen bahe kaa galataan haleluuyaa yesus gooftaadha. Mee galateeffadhaa sirriimatti Waaqayyo isa jiraataa kadhama.